tuuti yasanyi oromo daoota buuti dalateera loota yoo si argu keetti boqonnaan argama dureetti inti tadiiga komo badaa tuuti yasanyi oromo daoota buuti dalateera loota yoo si argu keetti boqonnaan argama. Ashama dhaggeeffattoota keenya Oromiyaa Radio UK magaalaa London irraa karaa intarneetiin tamsaasu qophii bashannanaa torbeedhaan isinii bohaarsuuf carraaqaa jirru kuno ammas Wallisaa Amin Hussein qabanne yoo dhihaannu gammachuu keenya ibsina. Wallisaa Amin Hussein wallistoota sabboontoota babbeekamanuu keessa tokko yoo ta'u sirboota aadaa adda addaa fi sirboota sabaa akka Baalee Bu'aa fi Oromiyaa yookiin Oromiyaa Balloo dhiyeenyatti immoo sirba warraaqsaa hin fuudhnu beenyaa fi sirboota kan biroos kan itti beekamu ta'us dinqistoota muuziqaarraa dhageettii fi jaalala guddaa uummatarraa horatee jira. Dhiheenyatti albama haarayaa uummataaf gadi lakkisuuf qophii fixatee waan jiruuf Wallisaa Amin Hussein sirboota isaaf waa'ee albama haarayaa akka nu ibsuuf yoo affeerruun Oromiyaa Radio UK jaalalaa isaaf qabnu gammachuudhaan ibsina. Gaafa sanbata guddaa akka lakkoofsa London UKtiin waaree booda sa'a 4 irraa akka lakkoofsa biyyaatti immoo galgala keessa sa'a 7 irratti akka nu hordoftan Oromiyaa Radio UK London kabajaan isinii affeerra. Oromiyaa Radio UK London qophii bashannanaa. Waaduka lamee diga lamii keenya komoko diga Oromiyaatti fudhannu beenya. Waaduka lamee diga lamii keenya komoko diga Oromiyaatti fudhannu beenya. Waaduka lamee diga lamii keenya komoko diga Oromiyaatti fudhannu beenya. Waaduka lamee diga lamii keenya komoko diga Oromiyaatti fudhannu beenya.